Ashama harkafuun daawwattoota kan jaalatamoo OIB Oduu Muddee kan oduu nageessu alleelli saasabaati. Olla Itoophiyaa Suudaanitti lola Tigraay keessaa wal qabatee lammiileen 50 siqan baqachuun maddi oduu Suudaan gabaaseeti jira. Har'a muummichi ministeera Suudaan Finfinnee seenuun gabaafameeti jira. Dabalata oduu kana Daraartuu Shaamii. Ministeerri muummee Suudaan Abdallaan guyyaa irraa dilbata daawwannaa guyyaa lamaaf Finfinnee seenaniiti jiran. Qondaalli olaanaa Suudaan yeroo Finfinnee gaanitti muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmedii fi qondaaltota Itoophiyaa olaanoo birootiin buufata xayyaaraatti simataman. Daawwannaa qondaala olaanaa Suudaan erga baatii dabre mootummaan kaaba biyyattiitti opereeshinii waraanaa gaggeessee fi lammiileen 50 siqan Suudaanitti erga baqatanii as kan duraati. Itoophiyaan opereeshinii waraanaa gaggeessuun qondaaltota TPLF aangorraa erga kaafteen booda dhimmatti aanu naannoo Tigraay ijaaruu fi kanneen biyyarraa baqatan qeetti deebisuu akka ta'e ibsaa jirti. Dhimmi marii isaanii maali kan jirratti ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed barreeffama tiwutarii isaa gubbatti barreessanii ministeerri muummee Suudaan Abdallaan obboleessa koo jedhan daawwannaa hojii guyyoota lamaaf simachuu isaanii beeksisan. Haa ta'u malee Abdallaan gama isaaniitiin ministeera muummee Abiy Ahmed waliin dhimmoota siyaasaa waloo namoomaa fi nageenyaa irratti akka mari'atan hime. Biyyoota ollaa Itoophiyaa lola naannoo Tigraay keessa turan dhibbaan irraa ga'ee fi baqattoota kumaan lakkaa'aman simachuuf kan dirqamte keessaa tokko ijoon Suudaanidha. Godina Harargee bahaa gaara mul'ataa keessatti humni nagaa eegsisuuf bobba'ee afaan qawween uummata doorsisuu maddi keenya garasiinuuf gabaaseeti jira. Dabalata oduu kana akkasiin gaditti isin bira geenya. Muddee 12 bara 2020 jechaa fiidhaan Oromiyaa bakkoota hundatti qaamota nageenyaa uummata nagaa irratti raawwatamaa jiraachuu gabaasaan nu qaqqabe ifa godha. Akka kanaan Harargee bahaa konyaa gaara mul'ataa magaalaa Baddannoo keessatti waraanni hidhatee nageenya eegsisuuf bobbaafame dirqama isaa dagachuudhaan uummata nagaa irratti miidhaa hamaa fi suukanneessaa irraan gahaa jiraachuu odeessinu gahe ifa godha. Akka jiraattonni magaalaa Baddannoo jedhanitti qaamni nageenyaa nagaa biyyaa fi uummata eegsisuuf irra ture nageenya uummataa booreessuu fi afaan qawween biyya goolaa jiraachuu fi namoota nagaa ati miseensa abooti ati TPLF deeggarta jechuun mana hidhaatti jumulaan guuraa reebaa jiraachuu maddi keenya ifa godha. Akka namni odeeffannoo naannicharraa nuun gahetti barsiisota jumulaan hidhaa reebaa jiraachuu fi miidhaa irraan gahaa akka manni murtii barreef hanga ammaa mana murtii osoo hin dhiyeessin guyyoota hedduuf dararaa jiraachuu nuuf himeera. Akka jiraataan magaalaa Baddannoo jedhutti barsiisonni waraana kanaan qabaman mana hidhaatti reebamaa hedduun ta'an ammaaf kan maqaan isaanii nu qaqqabe keessaa muraasni barsiisaa Gadaa Waaqjiraa, barsiisaa Ahmad Abdallaa, barsiisaa Qabbanaa Mul'ataa fi barsiisaa Kamaal Jundii kanneen jedhaman keessatti argamu. Yoo ta'an isaan Abahoo deeggartu Abahoo hojjettu ummata ijaartu jechuun guyyoota 40 oliif mana hidhaatti osoo mana murtii hin dhiyeessin dararamaa jiraachuu maddeen keenya nuuf gabaasaniiti jiru. Akkasumas poolisoonni humna addaa Oromiyaa ta'an kanneen quuqama sabaa fi aantummaa hawaasaa qaban bakka dhaloota isaaniin qooduun poolisoota humna addaa ta'aniin dhalootaan Gujii, Booranaa fi Arsii Wallagga ta'an addatti isin deeggartoota Aboo jechuun ji'a 4 oliif mana hidhaa keessatti hiraarsaa jiraachuu maddi keenya ifa godha. Poolisoonni humna addaa kanneen baay'inni isaanii nama 10 tahan yoo ta'u guutumaan maqaa isaanii akka arganneen ummata keenyaaf ifa gochuu feena. Ummatni Oromoo akka bakka hundatti leellistoota sirna nafxanyaatiin Oromoo sabboontootaan ajaja mana murtiin malee qabamanii hidhamuu fi mana murtiitti osoo hin dhihaatin dararamaa jiraachuu gabaasni keenya ifa godha. Bilisummaa Raggaataa jedhama Shawaa Lixaa Gingii irraa yeroo darbee mana hidhaa keessatti dararamaa ture. Guyyaa har'aas dabalataan rakkoon mana jireenyaa isaatti seenuudhaan reebicha hamaa irraan gahanii booda mana hidhaatti galchuun gabaafameeti jira. Dabalata oduu kana Daraartuu Shaamii akkasiin gaditti isin biraan geessi. Godinoota Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti ajjeechaa fi hidhaan dararaan akkuma itti fufetti jira. Hidhaa fi ajjeechaan Oromoof haaraa ta'uu baatus kan ammaa kun addaatti jechuun uummanni Oromoo karaa garaagaraatiin ibsachaa jiran. Mootummaan bu'uura seeraa malee humnaan biyya bulchaa jiru waggaa 2 dabran kana keessatti akka naannoo Oromiyaatti hayyootaa fi ija Oromoo adabbii gara jabeenyaa ajjeechaa fi hidhaadhaan dararaa kan jiru yoo ta'u erga gootonni Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaan ajjeesaniin boodas manni hidhaa guutuu Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo sababa tokkoon maletti itti hidhamaa jiran Oromoodhaaf waan jaarame fakkaata. Manni hidhaa guutee hanga mana barnootaa bakka Oromoon itti adabamaa tahee jira. Kun osoo
kanaan jiru godina Shawaa Lixaa Ginciitti yeroo dabre mana hidhaa keessatti dararamaa kan ture Bilisummaa Raggaasaa guyyaa har'aatti sababa tokkoon malatti mana jireenya isaa itti seenuudha. Reebicha garmalee eega irratti raawwataniin booda mana fuudhanii mana hidhaa galchanii jiraachuu maddeen keenya OIB'tti himan. Hayyoonni keenya kun mootummaa kanaan ajjeefame kaan hanga ammaa irratti mana hidhaatti dararamaa osoo jiru mootummaan haala amma jiru kanaan maaltu itti aana kan jedhu yaaddoo hamaa keessa nu galchee jira jechuudha. Jiraattonni achirraa odeeffannoo kana nu biraan gahan dubbatan. Oromiyaa kibbaa konyaa Booranaa Ardaatuulaa Gorillaatti hidhaan mootummaa biyya goolaa jiruun hammaatee itti fufee dabalata duukanaa Maamad Abdusalaam. Dararaan uummata keenyaa kan dur caalaa itti fufee jira. Kanumaan walqabatee Oromiyaa kibbaa konyaa Booranaa Ardaatuulaa Gorilleetti hidhaan qaama mootummaa ofiin jedhuun jabaatee itti fufee akka jiruu fi namoota sabboonummaa qaban fi paartiilee biraa keessa hojjetan akkasumas gaazexeessitoota irratti hidhaan jabaatee itti fufee jira. Kanumarraa ka'uun maatii gaazexeessaa ONN Sooraa Jirmaa Alii, abbaa isaa Jirmaa Alii Waariyoo fi obboleessa isaa Guddaa Liiban Jirmaa Alii badii tokko maletti aanaa Dasganda Gorilleetti poolisii mootummaatiin qabamanii guyyaa kaleessaa hidhaman. Isaan qofa osoo hin taane namoonni hidhaman baay'ee akka tahanii fi dararaan garaagaraa uummata keenya irratti adeemsifamaa jiraachuun dubbatama. Walumaa galatti roorroon daangaa dabartee waan jirtuuf uummanni keenya tokkummaa isaa jabeeffatee gamtaan akka dura dhaabbatu. Godina Harargee Lixaa magaalaa Bookee keessatti sababa tokkoon malee ilmaan Oromoo hidhuu fi dararuun akkuma itti fufeetti jira. Dabalata oduu kanaaf Daraartuu Shaamii. Harargee Lixaa magaalaa Bookee keessatti sababa tokkoon maletti ilmaan Oromoo hidhuu fi dararuun akkuma itti fufeetti jira jechuudha maddi keenya OIB'tti himan. Namoota Oromummaa isaanii qofaan hidhaman keessaa osoo mana murtiitti hin dhiyaatinis rakkachaa jiran keessaa tokko kan ta'e Badrii Maammak kan jedhamu sababa tokkoon maletti yeroo ammaa waajjira poolisii magaalaa Bookee ji'a tokko oliif hidhamee jiraachuu dubbatan. Akka maddi keenya kun jiru sababni hidhaa isaatiis gaafa ijoolleen tishartii Jawaar Mahammad uffatan san waan kana keessaa atis harka qabdu jechuudhaan kan hidhan ta'uu dubbatan. Namoota gaafa san waliin hidhaman keessaa namoota hedduu biraa gadhiisanillee isa ammoo hanga ammaatti osoo gad hin dhiisin mana hidhaa keessatti dararaa jiraachuu dubbatan. Erga hidhamee asittis osoo mana murtiitti hin dhiyaatin Oromummaa isaatiin qofaan sababa tokkoon maletti hidhamaa kan jiru yoo ta'u yeroo ammaan tanaatis ji'a tokko oliif mana murtiitti osoo hin dhiyaatin mana hidhaa aanaa keessatti kan dararamaa jiru ta'uu dubbatan. Kanarraa kan ka'e walumaa galatti haalli aanaa magaalaa Bookee keessatti deemaa jiru waraana mootummaatiin kan duraanii caalaa yaaddeessu dubbatan. Godina Harargee Bahaa Dadar magaalaa Soqaatti dhalate Gaaddisaa Ahmad Haadii barataa yuunivarsiitii Dirree Dhawaa waggaa lamaffaa barata guyyaa du'a Hacaaluu Hundeessaa saniin Harargee Bahaa Dadar magaalaa Soqaatti sababa qeerroo kakaafte jechuutiin qabanii Hararitti hidhanii ragaa sobaa irratti bahanii isaa fi warra isaa wajjin jiru qabanii waggaa 3 irratti murteessuun dhagaameetti jira. Oduu biyya alaatiin Ameerikaatti tallaaliin COVID-19 marsaa duraa wixxata kennuun akka eegalamu ibsameetti jira. Dabalata oduu kana Maamad Abdusalaam. Uummanni Ameerikaa talaallii Pfizer-BioNTech dhaan qophaa'e wixxata fudhachuu jalqabu. Talaalliin kun wallaansa tattamaaf akka oolu heeyyama argateera. Doozii miliyoona 3 marroo jalqabaa kutaalee biyyattii hunduma sanbattan geeffamaa jaarraabsaan talaallichaa hordofan Jeneraal Gustav. Talaalliin kun COVID-19 harka 95 ittisa dhaabbanni fayyaa qorichaa fi nyaata Ameerikaa illeen mirkanii argateera. Gaafa sanbata Ameerikaatti namoonni 3,309 sababii COVID-19 lubbuu dhabanii jiru. Karagaa Yuunivarsiitii Joon Hop agarsiisutti yoo ta'e kun lakkoofsa du'aa namoota guddaa biyyattii akka addunyaatti galmaa'ee jiran. Baatii sadaasaa qabee lakkoofsi namoota dhukkubichaan qabamanii garmalee dabalaa jira. Bulchiinsa nyaataa fi qoricha Ameerikaa talaallii Pfizer-BioNTech qophaa'e kanaaf mirkanaa akka kennuuf qaama bulchiinsa Tiraampiin dhiibbaa irratti taasifamaa ture. Tarkaanfii ammaa kanaas murtoo bu'uuraa jedheera. Talaalliin kun Yuukireen keessatti doozii wal fakkaataan kennamuu jalqabee jira. Kora sanbata taa'ameen duula talaallii kana bakka bu'uun kan dubbatan Jeneraal Gustav Peernaan dooziin talaallii kanaa sa'aatii 24 keessatti saamsamuun geejibaaf qophaa'aa jedhan. Buufataaleen 145 irratti kutaalee biyyaa hundumatti talaalliin kun wiixata ni kennama. Marsaan dura gaafa qibxataa buufataalee 425
gaafa roobii buufataalee 66 keessatti kennama. Torbee dhuftu kan Pfizer BioNTech dhiyeessaa hundumaa namoota miliyoona 3 tahaniif kennuu xumuraa jedhan Jeneraal Peernaan dooziin diinaa keenya COVID harka 100 mo'atu haala gaarii ta'een geejibamaa jira jedhan. Ta'us torbee jijjiiramaa haa ta'u iyyuu malee hanga lammiin Ameerikaa hundi talaalamutti dubbiin kun hin xumuramuu jedhan. Dhaabbanni qorichaa Pfizer biyyoota kanneen akka Ukraine, Kanaadaa, Bahareenii fi Saawudii Arabiyaa irratti fudhatama argateera. Akkuma biyyoota kunneenii Ameerikaanis hojjettoota fayyaa fi namoota manatti kunuunsi kennamuufis dursa kennitee jirti. Lammiileen Ameerikaa garee warra dursi kennamuufi keessa hin jirre talaallii kana baatii amajjii keessa argatu. Akka waliigalaatti ammoo ebla keessa hundumaaf dhiyaataa jira. Tolega daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo oduun qabannee isiniif dhiyaannee asitti raawwatamaa hanga guyyaa biraatti walitti deebinuuf nagaan nuuf tura.